Tolee ashamaa akkam jirtu maatii qubee baradhatuu biyya keessas biyya alas kan jirtan nageenyi isiniif haa ta'u jenna. Kanaafuu har'a jechoota sagalee dheeraa akkamitti akka barreessitan waliin shaakalla jechuudha. Haala salphaadhaan akkamitti akka barreessitan har'a waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu kutaa dabre jechoota sagalee gabaabaa ilaallee turre. Kanaafuu kutaa kutaadhaan hanga sagalee irra butaatti waliin ilaalla jechuudha. Achi booda keeyyata yaada barbaada akkamitti akka barreessitan waliin ilaalla jechuudha. Gara barnoota deemuu kiyyaan dura warri chaanalii keenya sabiskiraayib goone warri maatii haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Warri barnoonni kun isinitti tole laayik sheer gochuun dagatina. Barnoonni kun warri barbaachisuuf sheerii gochuun dagatina. Akkasumas addatti gargaarsa addaatiif warreen barachuu barbaadanii bilbila bilbila asirra jiruun nu bilbiluu dandeessu. Akkasumas Amaariffas Ingiliffas warri barachuu barbaadan bilbila kanaan nu bilbilaa jenna. Kanaafuu gara barnoota keenyatti deemna. Jechoota sagalee dheeraa akkamitti barreessina yoo jettan jechoonni sagalee dheeraa maal akka ta'an dura ilaaluu qabna. Viidiyoo dabre jechoota sagalee dheeraa akkamitti akka dubbistan viidiyoo kutaa dabre keessatti ilaaluu dandeessanii viidiyoo keessa seentanii ilaaluu dandeessanii. Kanaafuu rakkoo qabu waliin ilaallaa amma. Jechoota sagalee dheeraa jechuun jechoota dubbachiistuun lama yoo ta'e wal cinaa dubbachiistuu wal fakkaatan lama yoo ta'e jecha sagalee dheeraa uuma jechuudha. Jecha sagalee dheeraa uuma jechuudha. Kanaafuu jecha sagalee dheeraa kana sammuu keessaa akkamitti akka barreessitan amma waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf isa tokkoffaa kana jechuudha. Aadaa yoo jettan aadaa amma sagalee dheeraa hin dheerata agartanii aadaa yoo jettan lama jechuudha. Lama ta'a. Achi booda daa addaan qoqqoodna jechuudha. Daa kanaafuu walitti aadaa. Kanaafuu aadaa jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Inni lammataa seenaa yoo jettan amma agartee arraba keessan irratti sagaleen dheerannaan dubbachiistuu saa fi lama qaba jechuudha. Dubbachiistuu saa fi lama qaba. See hojjetanii fi se hojjettan akkanoo ta'e se ta'a jechuudha. Garuu osoo dubbachiistuu akkan lama godhannaan seenaa inni lammataa immoo naa. Kanaafuu naan maal ta'e jechuudha dheeraa ta'e jechuudha. Seenaa haala kanaatiin inni jechuudha. Seenaa hojjennu sagalee dheeraa haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kanaafuu sirriitti nu hordofaa. Warri laayikiin goone laayikii gochuun dagatinaa jennaa itti fufnaa. Inni sadaffaa gaarii yeroo jennu gaa fi maalidha jechuudha. Inni lammataa rii jalqaba gaa achi booda rii jettanii dheeressitanii dubbachiistuu lama barreessina jechuudha. Dubbachiistuu lama barreessitu dubbifamaan tokko jechuudha. Itti fufnaa. Inni afuraffaa boonaa yoo jennu amma boo achi booda naa boo yoo jettan dubbachiistuu lama qaba jechuudha. Achi booda naa. Kanaafuu haala kanaatiin addaan qoqqoodaa barreessu. Jalqaba maalan barreessa jechuudha. Jalqaba boo jedha. Amma isa boonaa jedhu kana jalqaba maalan barreessa jechuudha. Boo achi booda naa. Boo erga barreessanii booda immoo kan itti aanu naa dubbachiistuu lama waliin boonaa jenne jechuudha. Tole. Inni itti aanu immoo shanaffaan caasaa yoo jettan caa barreessee achi booda saa. Kanaafuu dubbachiistuu waliin barreessaa deemtu jechuudha. Kanaafuu dubbachiistuu barreessuu hin dagatina. Caa yoo jettan caa fi aadha. Tole. Caa fi caa jenna. Saa fi immoo saa jennee haala kanaatiin caasaa isa jedhu barreessaa jechuudha. Tole itti fufnaa. Isinillee na waliin shaakaluu hin dandeessu jechuudha. Na hordofaatoo na waliin shaakaluu hin dandeessu jechuudha. Inni jahaffaa raafuu yoo jennu amma raafuu
hojjettan raa jettanii achi booda fuu inni lammataa fuu walitti raafuu jenne jechuudha. Tole itti fufnaa jarreen amma ilaalle kana barreessuu shaakalaa irra deddeebi'atu shaakalaa jenna. Inni itti aanu immoo hoolaa hojjettan hoo jettu achi booda laa hoolaa jalqaba maal hin jedhee hoo jedhee inni lammataa immoo laa walitti hoolaa jedhee kan barreesse jechuudha. Itti fufnaa muuzii hojjannama muuzii muu achi booda zii jettanii haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Isinis irra deddeebi'aa shaakalaa viidiyoo duubatti deddeebi'aatu shaakaluu hin dandeessu jechuudha. Itti fufnaa inni itti aanu caalaa hojjettan caa achi booda laa jalqaba caa dubbachiistuu lama qabu. Maaliif sagaleen arraba kiyya irraa bahu dheerannaan dubbachiistuu meeqa qaba jechuudha? Dubbachiistuu lama qaba jechuudha. Kanaafuu caa jedhee sagaleen dheeratee maal gootu jechuudha? Dubbachiistuu lama cinaatti barreessitu jechuudha. Kan itti aanus laa kana waliin caalaa jennee haala kanaatiin barreessina jechuudha. Inni itti aanu kan itti aanu baachuu hojjannama baachuu baa fi chuu baachuu jettanii haala kanaatiin barreessuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu dhaabuu hojjannama dhaabuu dhaabuu jalqaba maalan barreesse dhaa fi dubbachiistuu lama dheeratee jira waan ta'eef dhaa achi booda buu. Kanaafuu haala kanaatiin barreeffama barreessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu irra deddeebi'aa haala kanis shaakalaa barreessuun baay'ee salphaadha jechuudha. Barreessuun baay'ee salphaadha. Kutaa itti aanu immoo sagalee jabaa, sagalee laafaa, sagalee irra butaa akkamitti sagalee hudhaallee akkamitti akka barreessitu waliin ilaalle jechuudha. Waliin barannaa. Chaanalii keenya warra sabskiraayibii godhan hanga amma sabskiraayibii laayik sheer gochuun dagatina. Kanaafuu yeroo biraa waliin deebina. Kanaafuu wannan ani isiniin gorsu maalidha? Yeroo barreeffama illee barnoota kamiyyuu jechuudha. Suuta deemtanii suuta yoo barachaa deemtan isiniif galaa deema. Muddamuun hin barbaachisu. Yeroo itti aanutti sirriitti waliin hin baranna. Kanaafuu deeggarsi keessanii nurraa hin hanqatin jenna. Baay'ee galatooma waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma jenna. Amma yeroo biraatti wal agarrutti nagaan naa jiraadhaa, nagaa naa ta'a, baay'ee sin jaaladha. Ayyee.